Haacaaluu Hundeessaa haasawwan isaan dhufaatii gara dandeettii musliimota. Jirra! Shibbu jedhaa seenii baga jiraattan. Jirra buddee barii arguuf jedhee achiin. Duraan dursee akka buddee barii arginu kan hin dandeenye akka dandeenyu kan hundaa dandeenye asiin akka geenyu nu godhee Waaqayyo haadha isaa wajjin haa galatu jedha. Egaa tursinee hundi keenya aceedhaaf qeerroo fi qarree acee waliin wareegamaniif uummatoota qeerroowwan dhiigni isaanii akka bishaan tarcaa jiruuf akkasumas uummanni hafee nagaa akka argatuuf hundi keenya bakka teenyee kaanee daqiiqaa tokkoof kadhannaa sammuu Waaqayyoo jedha. Galatuma. Abbootiin amantaa keessummoon hiriyoonni acee qeerroo fi qarree daa'imman gadda keessan karaa adda addaa ibsuun nu cinaa dhaabbattan hundi guyyaa har'aa akkan isin jidduutti argamuuf karaa fi bidumuunaaf ta'ee abbaa warraa koo fi abbaa ijoollee koo goota jaalalaa amanamaa qulqulluu fakkeessuu fi fakkaachuu hin dandeenye abbaa dhugaa amalaa fi yaadaan gargar taanus kaayyoon tokko nu godhee goota ija barbadaa Haacaaluu Hundeessaatiin baga walakkilee baga nagaan dhuftan Ka'umsi koo fi ga'umsi koo Waaqa gaditti Acee yoo ta'u, kana jidduutti qaamaan akkan biyya kana dhufuuf gahee guddaa kan qaban Dr. Awwal Obbonas Sandagi Fernand, Amadev tu kan dia betul dulu. Mam Revin, sekali melaut kita dapat. Sini langsung ke balik. Itu pun. Ka'umsi koo fi ga'umsi koo Waaqa gaditti Acee yoo ta'u, kana jidduutti qaamaan akka biyya kana dhufuuf gahee guddaa kan qaban Dr. Awwal yoo ta'an, isaan waliin dura ta'aa hawaasa Oromoo Neezerlaand obbo Nasruu, obbo Abdoo, Brunnoo, Daayireektara fiilmii Acee, warri kaanis galatoomaa jedha. Isinis naaf galateeffadhaa. Hawaasni qaamaan akkasumas yaadaan simannaa naaf gootan maqaa Aceetiin ammas galatoomaa jiraatan siin. Acee koo har'a bakka jiru osoo ani sitti hin himin beekta. Uummata si jaalatuu fi si mararfatu jidduun jira. Acee koo ati qaamaan nu jidduudhaa dhabamtullee yaadaan qalbii keessa jirta ni jiraattas. Ati odaa keenya bifaan amalaan yaadaan gargar taanullee maqaa keetiin tokko taaneerra. Taaneerra! Walirraa fagaannee biroo dugdaaf garaa taane natti dhiistee deemtaa tasoo seenaa garaan baane. Dhugaan kees dhokateera dhukaamsaan dhukaamamee Acee abbaa dhugaa mormaa sabaa si barbaadaa si qabnaare. Acee koo sis dhabee dhugaa kee dhabuun nagubus jireenya itti dhufeen jira. Yoom kana siin jedhu
anaaf eenyutu qulqulluu miti. Amma dhugaa kee kanneen waaqaa gaditti namoota dhugaa kee irra ciisanii hirriba dhaban qofaadha. Haacee koo ati jireenya kee ishii xiqqoo kana keessatti seenaa dhalootaa dhalootatti darbu hojjettee dabarteetta. Nutis waan ati hojjettee dabarte ibsisuuf faawundeeshinii maqaa keetti naafneerra. Faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa karoora waggaa 5 Faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa karoora waggaa 5 baasan keessaa yaadannoo waggaa 2ffaa Ajeel irratti badhaasa Hacaaluu Hundeessaatiin tokko jedhee jalqabee hojii 2ffaa rakkoon adda addaa bakka garaagaraa jiraatullee uummata roogeen akka ta'eef bishaan baasuuf godina Booranaa keessatti qarshii miliyoona 16 oliin hojii jalqabee jira. Marsaan jalqabaa bishaan baasuu yoo ta'u, galata waaqaa milkaa'ina bishaanis ta'eera. Hojii guddaan bishaan bahee Abdul. Mari saya strategi. Ifa mana? Hojii guddaan bishaan bahee kan uummanni akka itti fayyadamu isin cinaa dhaabbattanii fi akkuma Ajeel jedhee jirtu jedhee jettanii hojiiwwan jalqabnee jalqabuuf deemuu bitiiwwan qabattee lagateeti akkuma Ajeel jedhee walii wajjin taanee akka qofuu abdii guddaan suuraa qaba. Hundataa fi haaloo faawundeeshinii Ajeel gannaamoo uummanni Ajeel isin jaalatan isa jaalatan beekumsaan humnaan qabeenyaan waan dandeessaniin akka cimaa dhaabbattan maqaa faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaatiin isin gaafachaa bu'aa gumaacha keessanii piroojeektii bishaan kanaa yoo ta'u karaa faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaatiin seenaa naannoo bu'aa hojjetanii amantanii fi yaadan akkasumas piroojeektii itti aanu akka piroojeektii itti aanu abbaan Wait. Satu. kun sagalee yaaditi tokko nama sadi kun sagalee yaaditi tokko nama sadi check mic tokko kun sagalee yaaditi tokko nama sadi okay kun sagalee yaaditi tokko nama sadi Jadi mati kalau
Bagus. Ya, bereda aku. Karena bereda. Ya. Mama bereda. Malu kecil di depan. Karena kan asitti walgeenye maqaa ajeetiin adaraa dhiigaa fi lafee ajee qeerroowwan qarreewwanii fi gootota nurraa wareegamanii hundaan tokkummaa keenya haa jabeeffannuun isiniin jedha. Irra isinii deebi'a. Abdo. Har'a kan asitti walgeenye maqaa adaraa dhiigaa fi lafee ajee qeerroowwan qarreewwanii fi gootota nurraa wareegamanii hundi keenya tokkummaa keenya haa jabeeffannuun jedhaa galatummaa. Ajeen hawwiin isaa inni guddaan maaliif naa deebistu? Ajeen hawwiin isaa inni guddaan Oromoon tokko ta'ee arguudha. Hawwii isaa Oromoon hundi wal dhaggeeffatee waliif obsee wal bira dhaabbadhaa waliin hojjetaa jedha. Gaafa wal bira dhabamtan osoo hin taane yeroo wal bira jiraatan waliif yaaddan walii galtan tokkummaa wal bira dhaabbata. Yoos wal bira bareeda. Kaayyoo ajees galmaan keenya. Warroonni kaayyoon faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa akka galma gahuu yaadaan hojiin beekumsaan waan hundaan cinaa dhaabbattan gara fuulduraas dhaabbachuuf karoorfattan hundi keessan maqaa faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaatiin galatoomaa jedhama. Dookumantarii Ajee kun akka xumuramee uummata bira gahuuf aarsaa guddaa gootan Dr. Awwalii fi gareewwan isaanii hundi galatoomaa ulfaadhaan jedhamu. Namoonni sagantaa har'aa kana haala bareedaadhaan qopheessitan ammas irra deebi'ee maqaa Ajeetiin galatoomaa ulfaadhaan jedhama. Dhugaan Ajee akka nuuf bahu dhiigni uummataa akka bishaanii lolee akka nu dhaabbatu amantii qabdaniin Waaqa nu kadhaa. Dhugaan ilma Waaqaatiin galatoomaa.